Kumnagar video kan dabarsinaan alawni irraa barachuu qaba waan ta'eef iyyuu raajii TikTok irraa saamuudhaaf ijoollee lama irratti raajaa jiru bineensa afaan banee si nyaachuudhaaf jirutu jira waan ta'eef eebba kee kan qabu mindaa kee irraa mana waaqayyootiif gootaa jedhe manni waaqayyoo immoo kiisii isaatii jechuudha. Video kana share godhaatii bakka hundumaa qaqqabsiisa hanga dhumaa yoo ilaaltan waa hedduu irraa barattu waan cimaa irraa barattu gaafa dhumarra salphatan jarri kun jechuudha. Buleetiin tokko gaafa jirratti baate isaan salphistu jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaa hundi keessan iyyuu hin dabartinaa dhaloonni akka irraa of eeggatuuf immoo sheer godhaa. Waan si godhu qabaa harka afuura kana harka bineensa kana harkaa si baasa zim jedhee miti afuurri waaqayyoo keessa kufinnaani mindaa keerraa waan qabdurraa mana waaqayyooti goota bineensa kana afaan bineensaa kana keessaa si baase dura sammas immoo afaan bineensa kanaa keessaa si baasa waaqayyo. Ameen na baaseera ameen. Waaqayyootu beektaa afuurri waaqayyoo keessa koo fide karaa keessaa dubbista raajii nama waaqayyoo karaa keessaa. Eeshi bakka keessaan haa hin jedhanis. Hai jedhin keessan mee of laali mee atamma mee sosochoy mee mana keessa haalli ati sirraa kaa wanti hundumtuu mee sosochoy mee gaasiin jedha har'a waaqayyo sii kira abeeyyaa Yesuus kana baga isa qabaatti. Warra jala jiru sosochoy warra ameen jedhu. Osoon karaa raajitti sin dabarsin mee sin lamaan keessaa mee sin lachiin irratti hirmaadha waan kana waan gadhiifamutu jira waaqayyo achi keessatti hangafa sin godha. Ameen ameen. Ameen. Eesh. Kurang keessa tokkoon immoo simbira dhaabbanna waaqayyoo nu gargaare mindaan keenya illee akka dabalamne namni qabee jiru jira akka gannuun dhiifamneef qabamee jira. Koi hin dubbatini ati koi ilaa waan asiniin jedhe tokko maal seete eebba keessantu qabamee jira kanaafan sin lamaan irratti akka hirmaattanan barbaade waaqayyo yeroo muraasatti waan gan isinii dhiisutu jira. Gaafa sin kana. Ameen ameen ameen. Kurang keessa tokko kiisii nama dhuunfaa. Ani amantiidhaan hafuura waaqayyoo irra dhaabadhee isinitti dubbata. Ameen ameen waaqayyo sin eebbisu shiin fudhanna keessanis torbee kanas immoo mindaan sababii nu galuu fi karaa keessaa sin dubbisa. Bilbila koo yoo barbaadan qabadhaa karaa raajis karaa koos yoo ta'e sidii karanna jechuudha. Mallattoo. Eeshi bilbila keessan qabanne. Jala da'oo godhatanii. Eeshi qabadhaa. Eeshi nutti maame. 63 63 33 40 43 Eeshi. Afaan bineensaa buute bakka. 46 Eebbashi ilaala. 24 Eeshi bakka. Margaa jettanii qabattu maqaa raajii margaa jettanii raajii darajii nama lamaan jirra jechuudha. Eeshi bakka rakkoon qabu tokkumaa keessa lachuu. Waldooma tokkorra jirree waaqayyo sin eebbisaa sin gargaara waan nama siniin jedhe kana karaa keessaa isa dubbisaadha wanti kun yoo gootan wanta gasinii dhiifamu jira dhugaa baatu guddaa kanarra. Ameen eeshi bakka eeshi rakkoon qabush. Nan dubbisaa sirraan illee ni dubbisaa keessaan illee ni dubbisaa. Imoo koo amma seefoo goota sinii galan akka jarattii kanarraa hafuurri kun rukutamee mana waaqayyoo bukkee dhaabbattanii fa silkii kana sin qabsiisee karaa isaa soo bilbiltan sinii karataa karaa koos rakkoon tokko hin jiru wal bireera. Akkamiin silaa fayyisaa waaqayyoo hin fayyisaadha. Insi hiikaa waaqayyoo insi hiikaadha. Maanni ree macarrashaa irratti birrii yoo galchite malee. Dhaggeeffadhaa. Mucayyoo kun eebbifamuu hin dandeessu. Intala birrii ittiin ergiin maraatuudha. Kanuma qaffalachuudha. Wal baatan miti sirmaayyuu. No, hai nagaa siif haa ta'u akkam. Bakka hin fayyisaa waaqayyoo hin fayyisaadha. Waaqayyo gubboodhaan fayyisa. Fayyisa lakki amantiidhaan hin eebbifamuudha. Seexanni diinni iyyuu kana caala nama saama maali? Yoo ta'eyyuu waanuma isin kadhattaniif mucaan kun birrii ishee galchiti moo waanuma ishee galchuu qabdu? Ara amantiidhaan an dubbadde hafuura waaqayyoo. Raajii sobduu imoorraan balaaleffate. Lakki obboleettii kon dogoggoriin akkasumatti. Dammaqi obboleettii kon dammaqi rafiinaati rafiini isa Nuyi amma kanattis waan waaqayyoo dubbateetu dhugaadhaafidha waan keessa keenya goone malee gowwoomfamuufis miti wanti waaqayyoo dubbate immoo hundi isaa sirriidha. Dhuguma kurnoollee kaffalle. Nuti kurnoollee kaffalla karaa miidiyaa biraa ammas immoo kanuma goone inni malee waan biraa miti ofii kee eebbifamtaa. Ofii kee fida malee kun namaaf miti. Abaarsa miti eebba waaqayyo. Waan musliin gallee fida waan musliin gallee. Itti kolfaa. Wayyoo adoo sittuun kolfaa. Yoo namaa galee malee amma namaa galetti baay'ee rakkisaadha. Hin dubbatini. Maal taatee Bahani sa'aatii lama. Nama lamaan sa'a.
Isin kolfuu sitti hin kolfamne maal natti kolfuu? Tikolfa. Kanumaan bantanii ol baatanii malee waan qulqulluu dubbadhaatee lubbuu fayyisaa laafaa janii lubbuu fayyisaa barsiisaa fayyisaa. Hey barki. Janna kamine gifti ko waanuma si ilaalla. Seenaa maal taateeti rakkina qabdaa? Moo maaltu si rakkisi? Hattoota cabarbaarota. Ijoollee omaa hin beekne laala kurnoo keenya online irratti kan falannaadhaan garuu jarri kun waa'ee kurnoo adda baasanii hin beekan ijoolleen kun. Jarri kun immoo sababii ijoolleen kun waa'ee kurnoo mana waaqayyootti kan falatuu fi kiisii nama dhuunfaa keessatti kan falatuu fi kiisii raajii keessatti kan falatu isa kana gargar baasanii hin beekan. Garuu ijoolleen kun bineensaan nyaatamte jechuudha laala. Obboleettiin gaafa achirratti baatee maallaqa keessan hin kenninaa waaqayyo tola nama fayyisa gaafa ishiin jettuun deebi'anitti hin mormu dubaroonni sun shamarroonni sun jechuudha kan nama lamaa sun laala bineensa afaan bu'an immoo afaan bu'an hubannaaf ogummaa nuufaa kennu shamarran biyyaan baa jirtan hin nyaatamina mana waaqayyoo bukkee dhaabbadhu kiisii keetti eebbifamaa mana waaqayyoo bukkee dhaabbadhu eebbi kee qabame gasii dhiifama yaa ijoollee eebbi qabame harka raajiitiin qabame tarra raajiin kun gadi gadhiisisa. Har'a kiisisaa keessa yoo gale akka eebba kana gadi dhiisisa. Eenyu faana akka ameen eenyu jala akka ameen jennuu fi eessatti akka kan falannu adda baasaa deema shamarran biyya abbaa keenya kanafaatu jira kanafaarra of eeggadhaa isiniin jechuun viidiyoo kana hojjechuun na barbaachisa jechuudha. Raajoonni sobduu kaateetti raajoonni sobduun kaateetti dhibbaan dhibba kaate kan baay'ee nama aarsu laala nama lamaan jirraa dhusanu nama lamaan jirraa yoo barbaaddan bilbila isaa yoo barbaaddan bilbila koo qabadhaadhe. Mindaa ji'a kana fudhannaadhaan hin galchuuf nyaatan immoo nyaanne daana'ootu biyya ijoollee biyyan baatti bobbaafame ani kanan jedhu yeroo hundumaa jecha fagoo kana keessaa kan bahu daana'ootatu ijoollee biyyan baatti bobbaafame jechuudha. Waldaa keessa isaanii kadhachaa jiru bilbilli isaanii waldaa isaaniiti. Akkamittiin nama gaddisiisa kun amma waldaa kiristaanaa keessatti kurnoo isaanii yoo kan falatan maal rakkoo qaba shamarran kun kan qilleensa irratti kan falatan. Har'a waldaa lafarraa irratti otoo kan falatan jiraatanii eebbi qabame gadi dhiifama jaarsolii waldaan kadhatuuf waan seera qabudha waan ta'eef. Iddootti kurnoo kan falattanii fi iddootti isin mana waaqayyootti deddeebitanii eenyu jala akka ameen jettan adda baafadhaati deema. Warri kun warra dibameen isinitti dhufee ameen jedhi isiin jedhu seeyin warra bitamee isinitti dhufee maallaqa fidi isiin jedhudha waan ta'eef. Si galee? Warra dibame toon taane warra bitame jarri kun immoo argiteetta waan qabdu mana waaqayyo bukkee dhaabbadhu siin jechuun isaanii isaan kun xiqsiisitti lallabuu dhufan hin se'in xiqsiis irraa nyaachuu dhufan argiteetta waan ta'eef irraa of eeggadha. Viidiyoo kana namoonni isin bira ga'e sheer godhi obbolaa kee baraarradhu sheer godhiiti haadhoo kee baraadhi haadhoo wajjin alatte qofa toon taane haadhoo kee ijoolleen addaan tokkuma waan ta'eef ijoolleen lamaan kun nyaataman tootti manii obboleettiin kun ittimtuu nyaataman garuu ijoolleen biraa karraa of eeggataniif sheer godhaatii bakka hundumaa qaqqabsiisa kurnoo keessa waldaa kiristaanaa keessatti kan faladhaa kan jaarsolii waldaa beekan kan riisiititti isinii kutan kan barreessaa qabu kan koree qabu kan daaqunaatii qabu waldaa lafarraa immoo kan laayisensii qaban kan jaarsolii waldaa wal qabachiisee seerri beeku kaawunsiliin beeku isarratti kurnoo keessan kan faladhaa bakki sun bakka eebbi waaqayyoo jirudha waan ta'e bakka harki waaqayyoo jirudha waan ta'e wanti seera qabeessaa jechuudha. Inna waan akka zaanfaa jira waan ta'eef sheer godhaatii dhaloonni irraa akka irraa baratuuf sheer godhaa.